jalqabbii waa hunda dura maqaa rabbiiti waa hundarra tola namaa oolu waa hundarra irra namaaf rahmata godhu akkaataan ani islaamummaa itti seene inshaallah julaay kanaa amata sadee ni gaha akkaan itti seene imaltuun tiyya taqaraa islaamummaa na fidde tun ta ajaa'ibaati islaamummaa dura ani naayiti kilabiin qabaachuu ture amata lamaa fi naayiti kilabii kana qabaadhe yeroo sanitti ani ama 20 takka naayiti kilabii kiyya kanaatu imaltuu karaa islaamummaa naaf ta'e maallaqa guddaan dalaguu ture kudhanii hanga ilaa 30 dalaguu ture alhadaaf sabtii keessaafuu laaftumatti umrii xiqqaa kanatti maallaqa guddaan dalaguu ture amata duraa wanni hundinuu bareedaa ture maallaqa bareedaan dalaguu ture maallaqa baasuun ture maallaqa itti bashannanuun ture wanni hundinuu nagaa bareedaa turte amata duratiif karaa dhumaa irratti amata lamadaa seenaa rakkoo adda addaatti dhufee nama achi keessa walloluu heddummeesse namni miidhamee rakkoon heddummaatee akkasumaanuu magaalaan xixiqqaattee kaniin qarshii 10 dalagu 5 dalaguu jalqabe naayiti kilabii nam 500 tajaajilu maallayni hammasan isaaf gahaa miti haalaanii na yaachise nuti hinduudha abbaan kiyya hinduu piristi akaakaon kiyyaas hinduu piristi anis laa hinduu piristiin ta'a sanamatti suduudna mukatti suduudna dhagaatti suduudna hogguu ganama kaanee ibaadaa mukeenni fi dhagaan kanneen gooneetti nagee kadhan kanneen waaqa rabbii jennaan hoggaa rakkoon akkanaa tunne qunnamtee warra keenya bira dhaqeetii maalin godhuu qaba jeetiin gaafadhe ani amantiin tiyya waan hinduu taateef na gorsan na barsiisan waan hin godhu qabu faala godhinaan jaan amantiin hinduu wanni godhan faala faa sihirii faa maajika faa godhan waan maajikitti faalatti makamu ammoo isaan faalaa fi maajikitti hin beekan kanneen hin godhuu jalqabe jechuudha rakkoo naayiti kilabii kiyyatti guzee dhufa na gorsan waan akkanaa godhi jaanii poolisoonni goona rakkisan isaanittis wayin goggodha akka isaan na dhiisaniif abbaa kiyya na gorse waniin ani hijaanii nagarre jinnileen akka na rakkistu natti hime naayiti kilabiin allaa kiyya akka sihirii na godhan anaa wajji dorgommii jira dachita narraa fudhachuudhaaf akkaan ans khasaaruuf naayiti kilabii kiyya narraa fudhachuudhaaf magaalaan tiyya akkasi gaccabde eegisbootaanis maajikii fi sihirii godhuun jalqabe yeroo sanitti hin beeku akka maajik sihirii kun haraamte akkaan ani beekutti sihirii fi faalli shari'aadha amantii teenya eegisboota niin godhe waan kana eegaan sihirii kana godhe booda magaalaan ol kaatee qarshii 30 oli dalaguun jalqabe turbaanitti sababa kanaatti rakkoo fi balaan hundi narraa dhabamte wanni hundinuu nagaa ta'e yeroo muraasaa fi waan kanaan itti fufanis eegisboota maajikii sihiriin kun dalaguu didde dhumiinsa amata lamadaa dhiyaanne dalagaa isaa dhaabbisee hin beeku waan ta'eef ani immoo haalaaniin aare rakkoo hamaa keessa seenee naayiti kilabii cufee maallaqa toora qarshii 80 khasaaru yookiin koorti dhaqee moohu looyeraaf qarshii 30 kannu akka naayiti kilabiin kun banamu jecha niin aare niin quufe waan amantiin tiyya naan jette hunda godhe ajaja hunda godhe waaqa dila kanaas gabbare maaliif rakkoon kun hundi na mudata jeetiin annama gaariidha ajaja hunda godhe annama gaariidha rakkoo fi balaan tun hundi maana mudattiin jedhe mataan na nyaadhame eegisboota niin jee aboo maaliif isaa naayiti kilabii kanaa fudhadha jeetiin bira deeme cufeetiin deeme torbaan takka dura odoo rakkoo kana keessa jiru saahiba kiyya kanatti dhiyaatu naayiti kilabii hoggaan banu kana wajjii ture yeroo muraasaaf dhabameetti dhufe hoggaa dhabame san amantii islaamaa baruu ture saahibni kiyya sanni deebi'ee hoggaan ani rakkoo balaa san keessa jiru san naan jee maaltu maal ta'e nin jeen wanni hundinuu nagee homaa rakkoo hin jirtu wanni badaan numa tahaa hin jeen dhagahi naan jee ani amantii islaamaa kanaa keessa gadallaalu jira naan jee islaama terroristii sammuu san laalu jirtaa hin jeen isaan waan ati yaaddu sanii miti naan jee eegisboota laaffisee tuman bira dabre hoggaan ani murteessee naayiti kilabii dhiisii harkarraa kaase maallaqa 80 oliin itti khasaare maallaqa guddaan itti khasaare hoggaasan ani amata 23 maallaqa guddaan khasaare umrii xiqqatti kaniin ani dalagadhe warra keenya tujjaaraa miti ammaas liqiidha maalli sun liqiidhaan kaartii fudhadhee gamanaa fi gama siinii wal fuffunaanee maallaqa san harka nini jibbadhe kaniin ani waaqoota gabbaru kaniin ani ajaja waaqaa godhu maaliif rakkoon tun hundi balaan tun hundi na qabatti jee nama xiqqaa maallaqa guddaa dalaguu turbaanitti qarshii 30 galchuu gizee akkasi khasaare haala nama miidha kaniin ani waa hunda akkanatti rabbiif godhu maaliif rabbiin na dhiisaan jee eegisboota waaqatti nama nuun jee yoo rabbiin jiraatte rabbii kana barbaaduun qabaan jee eegisboota silaa rabbiin jiraatte wanni kun hundi na mudatu jeeti yaada waa hunda niin godha hin dalaguun jee eegisboota amantiilee hundaan qorachuu jalqabe
gaafii hedduun gaafachuu jalqabe abbaan kiyyaa kitaaba babugiitaa jaamuu qaba. Keesaan bane dubbisee keesaan fuffunaanee keesaan laalee eegasboota zakirnaa killeen laalee sheekota adda addaatiin laalee niin beeka hinduun waaqa hedduu qabdi kudhan diidam soddom waa hundaafuu waaqa kophaa qabdi waaqa adda addaa kana qabani buuga isaanii keessa rabbiin tokko jira. Fakkii hin qabne waan takkatti illee hin qindoonne shariika hin qabne ja'a. Buugni isaanii ni ja'a rabbiin tokko firan qabu haadha manaan qabu ilmaan hin qabu waan takka illee hin qabu waan takkatti illee naajamu ja'a. Babukiitas, The Punisher, The Post hundi isaaniitu akkas ja'a rabbiin tokko. Seenaa dabartee waan nama fakkaatu nu barsiisan kanaan barichaa guddadhe jechuudha. Naaf galuu didde yoo kun sirriin taane maal sirriin dubaree ani akkana barsiisanitti ani irra caalaa isaan keessaayi. Hindurraa hin dhaladhe akkanumatti hinduun taatu irraa dhalachuu qabda. Eegas booda kun sirrii hin taane mee amantii kiristaanaatti ilaalaa jira. Amantiin kiristaanaa bareedaadha. Foon nyaatan, booyyee nyaatan jedhe. Amantii keenya nuuf hin ayyamu nyaachuun fedha kun hin nagayaan jedhe. Hoggaan baay'ibila dubbisu naa galuu didde fahamuun dadhabe. Buuga adda addaa 500 jira. Kamiin dubbisee kamiin dhiisaa wallaala. Buuga 500 irraa kamtu sirriidha kam dubbistu. Sanirrattis wani takka illee sirrii hin fakkaatu naaf. Isaan keessaa tokkoon dubbise matsaafa haaree na fakkaata. Ani hin beeku sanuma na fakkaata. Haa ta'u hoggaan dubbisu naaf galuu didde fahamuun dadhabe haalaan. Waan namaaf hin gallee dubbata. Laa fakkeenyaaf Jiisas abbaan dubbate ifii isaatiif waaqa. Inni waaqa abbaanis waaqa. Eenyu dubbitu nama sadii gamanaaf gaman. Ni ja'a ani ilma abbaadha waaqa waan addaati sammuu nama jeeqa waan taane. Hogguma takka ittiin quufee eegas booda saahibaa kiyya amantii islaamaa qo'achuu jiru saniin dubbise. Eegas booda innis kottu qura'aana laallee dubbisnaa naan jee eegas booda Brooklyn dhaqeetiin qura'aana afaan ingiliffaatti fudhate. Gizee hoggaa duraa qura'aanaa fudhattuu siif hin galtu. So si duraa waliin laaqamu. Waan suuraa adda addaa qabuuf jecha faatihaa fa'aa baqaraa fa'aa maali qori jetteeti? Baqaraan loonirraa maaliin dubbisa jetteeti yaada seente. Calma jeetiin bakka takka bane aayaata takka ni yaadadhuma. Waan ajaa'ibaa bakkaan ani quraana irraa bane sun akkijo nutiituu dilii san keessaa si luqqisee jedha. Si qajeelchuudhaaf yoo itti deebite azaaba hamaa si eeggataa jedha. Miidhaa laalee isaa si eeggata aayaa kamii akka ta'e hin beekne. Suura Imraan ta'uu ni mala hin yaadadhuma. Na dubbise nutiituu si qajeelchuudhaaf dilii san keessaa si luqqise. Silaa nuti tola sittin oollee jahannamaatu si eeggataa naan jedhe. Takkaa hin dubbisne bakkumaan ani bana irraa akkana jee nin ajaa'ibitu. Maali kun jeetiin haalaan hin qoradhe. Dubbisuun jalqabe waa'ee amantii islaamaa hunda walii galatti. Otoon dubbisuutiin bakka takka dhufe waa'ee jinni irraa bakka dubbatu. Jinniin tuni uumaa nuti hin agarre. Eegas boodaan beekee waan hin ani dalaguu ture akka kalaxate. Na dammeessi akka amantii keenyaatti wanni kuni waan hin argamne. Akkaan beekutti wanni hin argamne sun lubbuu namaatii fi nama du'ee fi kana. Hoggaan baree jinniiloota nama akkamitti waan akkanaa godhu ture jedhe. Waa hedduu dubbate quraanni seerii haada hidhuu irratti waan adda addaa waan nuti godhu turre hunda babbaasee hime. Ajaa'ibeetiin dammaqe hedduun dubbisee qoodhe. Haalaan inni dammeesseeti itti amane. Gaf tokko eegas booda deemeetiin shaahadaa fudhadhe. Waan ajaa'ibaati. Hoggaan ani shaahadaa qabadhu guyyaa duraatti gizee namni shaahadaa qabatu. Waan addaati. Hoggaa ati islaamummaa fudhachuu deemtu waan addaati. Waan adda addaatuutu sammuu tana keessa su dhufa haasawa addaa waan addaa. Abbaa kiyyattiin himee naan lolee natti iyyee na dubbisuu didee akkanaan jee shaahadaa kana fudhadhu amma jiruuti yoo hundaatu na jijjiirama akkamiin ta'a maaliin malli jee yaada adda addaa sammuu tana keessa si deema waan godhu hin beektu waan sirri godhu jirtaa fi kaan addan hin beektu. Eegas booda niin godha jeetiin shaahadaa qabadhe. Niin godhadhee ammoo akkaan itti godhadhe moo sirrii hin turre numaan godhe maa. Hoggaan shaahadaa qabadhe gammachuu raahaa takka akkasii harkadhee hin beeku. Raahaan gammachuun taaddaati. Shayxaanni hin godhin naan jaa sammuu xiyya keessatti. Ni yaadadha halkan sana gammachuun qalbiin raahaa sabaat harkadhe. Jaartiin xiyyaas islaama taate sanduraas wajjuma turre amantii sanduraas. Isiifis juun kana amata lameessiiti eega shaahadaa qabatte. Waan ajaa'ibaati naayit kilabii san keessa anaa islaama ta'e haati manaa xiyyaa naaf dalaguu turte islaama taate nama daansii taphatu tokkos islaama taate saahiba kiyya tokkos islaama ta'e. Waan badaa waan hamaa san keessarra dilii hamtuu dilii badduu nama saamu san keessarra farshoo sakhraana waan badaa waan adda addaa hunda san keessarra
san keessarraa nama afuriitu islaamummaa fudhate. Seenaan tiyya ajaa'ibaa tana taaftees ni jirti kana wanni ta'e.